qonni keenya yeroodhaa gara yerootti ammayyaa'aa dabalaa dhufaa jira. Qonni kana dura yeroo tokko qofa qotamu amma waggaatti yeroo 2 oomishuun yeroo 3 oomishuun aadaa ta'aa dhufee jira. Kana dura akkuma beekamu caalmatti qonni kan yaadatamu yeroo roobni roobee fi yeroo gannaa qofa. Amma bonaa ganna hojiin qonnaa kun itti fufiinsaan akka hojjetamu inisheetiiviiwwan waggoottan 2-3 darban jalqabaman yeroodhaa gara yerootti uummata akka fayyadamu gochuu isaaniirraa kan ka'e uummanni qophaa'ummaa isaa dabalee waggaatti yeroo 2 yoo xiqqaate yeroo 3 godina keenya keessatti aanaaleen oomishan kan jiran ta'uu isaati. Qonna arfaasaa bara kana rooba yeroodhaan seenuu isaatiin wal qabate aanaaleen arfaasaa oomishuudhaan beekamanitti dabalataan aanaaleen biraas bal'inaan hojii kana hojjechaa kan jiran ta'uusaa ifatti ilaalaa turree jirra. Kanaan fayyadamummaan uummata keenyaa yeroodhaa gara yerootitti dabalaa dhufee jira jechuudha. Egaa qonna gannaa keessatti arfaasaa midhaan irraa kaasuun lafa qopheessuun aanaalee qonna arfaasaatiin beekaman keessatti ciminaan itti deemamaa jira. Xaafiin, dinnichi, boloqqeen irraa ka'ee midhaan gannaatiif akka qophaa'an duulli cimaan yeroo itti godhamaa jiru keessa jirra. Aanaaleen waggaatti yeroo tokko oomishuudhaan beekaman jallisii boneetiin bal'inaan itti deeman yeroodhaan bara kana itti galuu isaaniitiin oomishaaf oomishtummaa dachaadhaan dabalanii jiruuf jireenya isaanii fooyyeffatanii dhandhamatanii kan argan waan ta'eef qonna gannaa keessattis xiiqii wal fakkaataadhaan hojii kana cimsanii kan itti deemaa jiran ta'uu isaati. Walumaa galatti qonni qonnu kun cal jennee kan qonnu odoo hin ta'in kilaasteraan walitti siqee qophii lafaa wal fakkaataa midhaan gosa wal fakkaataa yeroo tokko facaasanii yeroo tokko galteewwan fayyadamuu qabuun fayyadamanii oomishaaf oomishtummaa yeroo tokko akka sassaabamuu fi oomishaaf oomishtummaa isaa akka dabalu kallattiin kennamee bal'inaan hojiin kun jalqabamee jira. Kun xiiqiidhaan hojjetamee kan itti fufu ta'uu isaati. Kanaan cinatti hojiiwwan dabalataa ganna kana keessa hojjetaman inisheetiiviiwwan gurguddaa jiran qonna bonaaf gannaatiifis galtee ta'an kan akka ashaaraa magariisaa karaa cimina qabuun qonni keenya itti fufiinsaan akka itti deemuu danda'u gahee guddaa qabu waan ta'eef kanas dabalatee hojii gurguddaan kan hojjetamaa jiran ta'uu isaati jechuudha. Haalli qilleensaa, teessumni lafaa, haalli waliigalaa biyya kana keessa ture waggoottan dheeraadhaaf kan ture. Garuu yaadamni ilaalchi aadaan hojii kana dura ture akka jijjiiramu akka mootummaa jijjiiramaatti akka paartii badhaadhinnaa fi mootummaa paartii badhaadhinnaan geggeeffamutti waggoottan darbe kana qormaata keessa taa'amee hojiin hojjetame dachaadha jechuudha. Kanarraa ka'ee ilaalchi hawaasa keenya bira jiru yeroodhaa gara yerootti lafa isaa akkamitti akka fayyadamuu qabu, haala qilleensa mijataa isa bira jiru akkamitti akka fayyadamuu qabu, bishaan isa bira jiru akkamitti akka fayyadamuu qabu, leenjiiwwan itti fufiinsaan kennamaa jiran jiddu galeessa godhachuudhaan imala badhaadhinnaa jalqabame dhugoomsuun akka danda'amu ifatti waan hubateef hawaasni aadaa hojii isaa jijjiiree yeroo ammaa kana aanaalee haalli qilleensaa mijataan jiran keessatti waggaatti yeroo 3 oomishuun baratamaa dhufee jira jechuudha. Kana dura waggaatti yeroo 2 miti yeroo tokko oomishuun bakka rakkoo itti ta'etti yeroo ammaa kana yeroo 3 oomishuun danda'ameera. Akkuma beekamu haala qilleensa qonnaa agirookooloojii godina keenyaatiin badda daree gammoojjii jennee aanaaleen beekaman jiru. Aanaa badda daree fi gara gammoojjii jiru keessatti yeroo 2 yeroo 3 oomishuun danda'amee jira. Aanaalee gara baddaa jiran akka qoree kofalee wal qabatee jiru kana keessatti yeroo 3 oomishuun waggoottan 2-3 darbe kana yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufee jira jechuudha. Kana jechuun lafa isaanii yeroodhaan qotu, yeroodhaan haala qilleensatti fayyadamu,
dafanii irraa kaasuu kan biraatiin bakka buusu waggaa keessatti yeroo 2-3 yeroon itti oomishamaa jiru jira jechuudha. Oomishni kanaan beekamaan akkuma atuu kaaste mooseedhaan kan wal qabatu jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu keessatti gahee guddaa taphachaa jira. Maybe mooseen wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee guddaas qaba jennee yoo kaasuu baanne galteewwan wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuudhaaf godhamu keessatti iddoo guddaa akka inni qabu beekamaadha jechuudha. Godina keenya qotee bulaarra darbee godina keenya isarra darbee naannoo fi biyya keenya oomishni kun utubaa ta'ee kan tajaajilaa jiru ta'uu isaati. Qonnaan bulaan keenya akka madda galii dabalataatti hojii kana kan hojjetaa jiru akka ta'e beekamaadha. Kun ilaalama, yaadama, kalaqa ariitii akka mootummaatti inisheetiivoota garaagaraa bocamee gadi bu'u karaa guutuu ta'een fudhachuuf hojiirra oolchuudhaan qotee bulaan keenya cimee waan deemaa jiruuf waggaatti yeroo 3 oomishuun aadaa ta'aa dhufaa jira jechuudha.